ijoollee isaa malee kuumanaa dhukkubsadheetan jira. Mucaa tokko karaarraa na fuutee madaameen nama fayyaa hin qabne hin jaallattu isaati. Kana mucaa wayii diraama 7,000 asiinarraa fuudhee quuqubiidha jedhee arraan sii kennaa boriin sii kennaa naan jedha. Waa tokkollee naan kennu. Ani amma baay'ee isaa dhukkubsadheen jira. Ani biyya koo galuu barbaada. Waan tikeetiidha muradhee biyyatti naa galuu Rabbi jedhaati tokkummaa faabiraan mubaarikiin faabiraan rabbuma jedhaati naa ga'aan isiniin jedhashi. Ani birrii koolisa kadhataa jira malee sadaqaa birrii naa kenni jedhee birrii bilaasha isa kadhataa jiru. Dafqa kooduu waan isa kadhataa jira. Amma eega fayyaa dhabee maaliin hojjedheen biyya galaa. Diraama 7,000 fuudhee arraan sii kennaa boriin sii kennaa naan jedha. Guyyaa duwwaa naa qaxaraa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijoollee jirtu naguma. Mucaan kun akkuma argitanii namatu dirhama 7,000 qubee jedhee jalaa nyaate birrichas jaarsummaadhaan gaafatameera har'a boriin deebisa jedha. Mucaan kun immoo baay'ee dhukkubfatti keessisee baay'ee dhumaadha har'a keessee akkuma argitan kun mucaan baay'ee dhukkubfattuudha. Mana yaalaallee dhaquudhaaf waraqaan qabdu yoo dhaxxillee hikimnaa gahaan arganne yaala gahaan arganne biyya galuun barbaada jettee waan ittiin biyya galtummoon qabdu ani karaarraan fuudhee ni galee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya. Viidiyoon kun barumsa isinii jedheetiin qabadhee kan dhufe ijoolleen kenna baay'een keessan kan waan akkana gootan hin jirtan jechuudha. Innis dhukkubi jettanii biyya namaa keessatti akkuma bilbila wal barattaniin hiriyootumarraan kan birrii walitti guurtan hin jirtan jechuudha. Ijoolleen mana beeku waan akkanaa kanaan kan nyaataman hedduutu jira jechuudha. Dhukkubi jedha. Birrii walitti buufataataniin achi booda yookaan tokkumatu kan maan dhukkubi jedhan irra walitti qabatan sun isaan kaada jechuudha yookaan isaan waakkata jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya yeroo baay'ee biyya namaa keessatti nama qaamaan waliin agarretti nama eessaa walii hin beekne irratti dhukkubi jettanii oromummaaf bichaaf ganzaba keessan walitti guurtan waan akkanaarraa uf qusadhaan isiniin jedha. Akkasumallee inni lammaffaan maaseetan yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen keenya walirraa fuudhaa walitti kennuu harkatti walirraa fuudhaa walitti kennuu ragaa tokko malee yookaan hiriyyaa irraa amma ijoollee akkuma mana firaa walii hojjetanii isiin kun birrii isii kanarraa fuutee si erga jetteen nama irraan erga duraan si erga jetteeni harkatti itti kenniti isiin kun ragaa tokko hin qabdu. Gaafa ragaa kana fidii mana kennuu kee ragaa qabdaa warra jedhanii kaadan fa'aatu jira jechuudha. Yeroo baay'ee birrii keessan namuma isin ergu san irrattuu maqaa isaa guutuu wajjin gara baankiitiin odoo irra ergitanii wayyan isiniin jedha. Yookaan immoo madaami keessanii moobaayil baankiingiin naa ergi odoo jettaniin isa hojii jechuudha. Maaliif kun ragaa qaba waan ta'eef gadi baatanis yoo himattan gadi baatanis namni kun na nyaate maallaqa haganaa na nyaate jettanii gadi baatanii lakkoofsa nama sanii ID nama sanii gadi baaftaniiti jechuudha. Kan himattan ragaa guutuu wajjin jechuudha. Immoo harkatti itti kennuu harkatti walirraa fuudhuun kun yeroo baay'ee jechuudha ijoolleen baay'ee ragaa dhabuu irraan kan maallaqni isaanii nyaatamee hafaa jiru jechuudha. Amma warroonni daldaltoonni tokko maal jedhaniin ijoollee eessa jirta lokeeshinii nu ergi dhufnee sirraa fuuna kan jedhan hedduutu jira. Hundaa miti garuu haqa namaa nyaatu isaan tokko hin jiran jechuudha. Kan dhukatanii akka namni isaan ittiin beeynetti haqa namaa nyaatan lokeeshinii nu ergi dhufnee sirraa fuuna maal goota birrii 20 baankii baasta maal goota birrii 20 baankii kafalte jedhaniin. Fakkeenyaaf maallaqa erguuf yookaan birrii 20 yookaan birrii 25 akkas jechuudha. Kanaaf akkam beekutti ijoolleen keenya kanuma kana inumaayyuu madaami kiyya yookaan baankii nan geessitu yookaan isiin qajeeltee daftee na ergitu jedhaniit kan ishii baqqadanii harkatti itti kennan jiran jechuudha. Harkatti hin kennina maallaqa keessan namatti ragaa malee jechuudha. Deemaatii maqaa nama saniitiin baankii ragaan waraqataan ergaa. Kanan isin jedha ijoolleen keenya hagamuu yoo rakkattan ragaa qabaachuu qabdan. Kana manna immoo baankii isin deemu harkatti isin kennu nama sanitti yoo jettan ta'e jechuudha. Moobaayil baankiingii nama daami keessanii na ergi jedhaanii malee lokeeshinii ergitanii kootu narraa fuudhii kan jedhanii ta'een dhufanii isin irraa fuudhan sun
sirrii miti jechuudha. Yoo nyaatamtanis ragaa hin qabdan jechuudha. Namni dhuga jedhee isinirraa fuudhu hin jiru. Kanaaf ragaatti qabaachuu qabdan isinin jedha ijoolleen keenya. Immoo akkasumallee nama hin beekne irraa illee hawaalaas hin ergatinaa yeroo baay'ee keessattuu maallaqa baay'ee walitti qabdanii bakka tokkotti hin ergatinaan isinin jedha ijoolleen keenya akkasii sirrii miti jechuudha. Uqubi jettanii wali guuruu amma ijoollee baay'een kan uqubi jedhanii maallaqa wali guuran ijoollee akkamiiti? Ijoollee akkaawuntii mataa isaanii odoon baafatiin biyyaa dhufan ijoollee akkanaa fa'a jechuudha. Yookaan ijoollee bakka tokko walitti qabeetanii bakka tokko mana ijaaradha yookaan lafa wayii bitadha jedhanii tokko wal jalaa erguu irra jedhanii ijoollee akkasiiti jechuudha maka nyaatamaa jiran sitti haa hafu. Waan gootuu dhabdee yoo akkaawuntii mataa keetii hin qabne yoo maallaqa kee walitti qabachuu edde maal goota? Yookaan warqii biti harkatti illee walitti qabachuu yoo kasitti hin tolle ta'e bakka jirtu sanitti manatti keessa jirtu sun yoo haalli mijataa hin taane ta'e maallaqa walitti qabachuuf warqii bitii morma keetii godhadhu. Achi boodoo gizee itti ajamtetti gurgurtee faaturaa qaba waan ta'eef bakka barbaadde deemtee gurgurtee maallaqa kee bakka tokkotti ergattee yoo lafas ta'e bakkuma san bitachuu dandeessa jechuudha. Yoo masan wal jalaa takkaan erguufis rakkadhee walitti qabachuufis rakkadhee kan jettan yoo ta'e mala kana gochuu dandeessan. Immoo gama kaanii ganaa nama hin beekne irratti qubi jettanii walitti buustanii maallaqa keessan dhabuu nyaattamu isinitti haaf wallahi. Waan biyya keessa jirtan of seetanii waan lukaan deemtanii ragaa kan nama san kassastan of seetanii sirrii miti waan akkanaa jechuudha. Sanuummoo ragaa yoo ittiin qabdanii harkatti walirraa fuudhuu wal amantummaa jechuudha. Kanaaf ijoolleen keenya waan akkanaarraa of qusadha. Kun akkuma argatan obboleettiin keenya kun diraam 7,000 akka qubiititti nama amantutti nama beeytutti kennite kun waa akkatan jechuudha boodarraa. Kanaaf waan akkanaarraa of qusachuun barbaachisaadha jechuudha. Sirrii miti maaltu kan hundaan isin ga'e qubii biyya namaa keessatti